Hai jarra jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedha. Mee akkam jirtanii jirtu fayyaa keessanii iddoo jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan mee? I am working. Furdaa hojjechuun kiyyaa waanuma itti fufee jechuudha. Baay'ee furdadhe beektu kanaaf furdina qannasaa jira. Furdina qannasaa jira kanaaf furdadhe garmalee. Garmalee furdadhe. Furdinaa fi ispoortiin bareeda. Dhugaadha moo soba ummattu? Yaala. Kanaaf namni furdate ispoortiin baay'ee bareeda jechaa jira. Kanaaf namni ispoortii dorogaa jira. Kanaaf ispoortii dalaguun koo isuma kanaa jechuudha. Agartanii gaaddiduu kooti irratti kuntaala ta'e. Naatati wayyoo caal jedheetuma karuma makiinarraa deema maalla dhibe fe'u qannasee fe'u dhiisee kanuma galgalaaf ganama jechuudha. Galgalaaf ganama ispoortii warri furdatanii furdini keessaa sinni ispoortii deema hojjedha. Anillee furdadheeti miti nan qannasa malee iyyuu furdanne ispoortii hojjedhaa deema ta'uni simettanii tuma rakkattanii taa'inaa shilixoo sanoo taatan nama aarsitu beektu. Yoo uffata uffatta sinirraan bareedu, yoo qamisii uffatta sinirraan bareedu, yoo surree uffatta sinirraan bareedu agaagulii taatanii haftanii jechuudha. Shilixoo taatanii shilixoo beektu qixxaa furdatee waltajjiin isa qixxaa lixii ta'e taatanii. Innanta ijoolleen tokko beektu furdina keessa darbanii borxiin isaanii kan gadi rarra'u tokko ni yaa rabbi isa jalaa na baaseedhe rabbii kadhaa jira. Rabbiin akkasumaayyuu na furdisne jalaa na baase jechuudha. Bahaa hojjedhaa ispoortii warra akkasitti furdatan sun dhugaa waaqayyo gaarii jireenya xeena keessaniif gaariin ta'u beektu miidhaa fida. Dambizaatii godhatanii dambizgistiitii ettasan godhatanii waa baay'eedhaaf saaxilamtanii jechuudha. Kanaaf deema ispoortii dalagaa ofirra teechanii tooni nunnoon jedhina. Yaa nama wal jaalatee yaa sanbaleetatu. Kanaaf ispoortii dalagaa ishee ganama jechuudha. Isin argaa jirtanii ispoortiin dalagaa jira jechuudha. Hin qorraasaa qorrisaatu hin qorraa isaanu qorruma kana keessa immoo ispoortii dalagaa. Furdadhe jedheeni be. Ani garuu kiiloo 50 iyyuu hin galle beektu. Madaamiti takka kiiloo 97 jirtu. Yaa rabbii kiyya. Kiiloo 97 ta'ee gaafa biyyatti galime maaltu na danda'a kaame? Isheen kiiloo $5 biyya alaatti erganiif akkanatti furdattee nyaachaa jirti. Ani niyyeettiin tuni mee maalaan hojjedhee tooni nyaadha kaa gachiisan odoo furdadhe. Furdinni koo nama beelessa beela. Kanaaf way baay'ee ulfaata. Waaqayyo baay'ee ulfaata. Kanaaf warri furdatan kun qannasa. Ispoortii dalaguun baay'ee barbaachisaadha. Ispoortii hojjechuun baay'ee bareedaadha. Ispoortii dalaguun baay'ee dansaadha.
fudhadhe hin furdanne. Galgalaaf ganama ana wajjin hojjedhu nan qabaa fanani beektu kanaafan qalladheen. Inuma nyaadha. Silaa nyaatamaa qallattanan jetti. Inuma nyaadha hin fudhadhu. Ruuza nama fuddisu saba ruuzi nama fuddisu dhugaa rabbi ruuzi nama fuddisu yaada sobanii ruuzi nyaatanii fuddatanii jedhan malee ruuzi nama fuddisu. Maaltu nama fuddisa beektu ijoolleen tokko jechuudha qilleensa gadi baanii argatanii bakka manuma oolanii kushinaadhaa obaan maanyitaa galanii maanyitaa obaan kushinaa galanii alan bahanii nifaasan argatanii qilleensi hin jiru bakka isuma sanii wal fuddachuu danda'a. Isa kanaaf ruuza nyaatanii fuddatanii sobanoo ruuzi nama fuddisu ruuzni bakka hundaayyuu hin jira. Bakka hundaayyuu ruuzni hin jira bakka ruuzni dhabamee hin jiru. Sobanii qabata godhatanii maaliif isaan fuddisu hojii fi qilleensa dhabuudhaan manuma oolanii afanamanii qilleensa argatanii isuma san keessa walii fuddisa malee ruuzi nyaatanii wayiin nyaatanii toonii garaadha qabataniiti miti kan fuddatan isaa. Bakka yaaduma anuma nyaata isaa waaqayyoo sifa godhee fi sila manaan baane saniif sila aduu nagarre sila qilleensa waliin nagarre sila ija namaati waliin nagarree fi malee ruuzi nyaatanii ruuzaa miti aan isaa fuddisu. Akkamaan boloti kaa'u ijoolleen keenya dhugaa rabbi. Ruuza nammaa nyaatu iyyuu hin jiru si jammar. Noonuma nyaadha maalam ta'e waa takka hooma. Ruuza nyaatanii borcii baastanii maalii taatanii akkas taatanii soba ruuzi nama fuddisu oduu keessan dhaaba. Olola keessan dhaaba ijoolleerra ruuzi nama fuddisu dubbii sobaati. Isaan bichaatu nyaata kinoo ruuza ijoollee baay'eetu nyaachaa jira. Qarabtoonni hundi marti ruuzuma nyaata dhiiraaf dhalaa inoo isaan maa fuddachuu didarre. Ijoolluma keenya kana tophuma kadhaatanii fi ruuza nyaatanii fuddatanii abeebboloti kuma ijoollee keenya kanaa dhugaa rabbi. Soba kanaaf chaanaalii kiyyaaf warri haaraa taata sabskraabii gochuun irraafatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Maatii waliif haa taanu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kinoo galgalaaf ganama wajjumaan deemnee toonii ispoortii dalannaa silaa walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Maatii waliif haa taanu ana mana ga'uu tan jira waan ta'eef ispoortii kiyya fixee haga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaa naa turaa isiniin jedha.